Inna seenaa keessa dabarsine yeroo Haile Sillaasees barataadhaan keessan jira. Yeroo komunizimii sanas sirna komunizimii sanas immoo keessatti waraanaan keessan ture. Ijoolleen Jijjigaa irratti ijoolleen Oromoo dhumte ilmaan Oromooti. Amma Oromiyaan hin beekun dhiifama naa godhaati. Goota isaa walitti qaba. Seenaa irraa gaafata. Akka naannoo Oromiyaatti dhugaa dubbachuudhaaf. Utoo akka bulchiinsa Oromiyaa pirezidaantiin Oromiyaas keessa jiraatanii natti tola. Isin garuu isaa wajjin wal agartu tottu nu himtani. Amma warri kaabaa kuni warri nu faana ture warri waan xiqqaa hojjete hiyyanii fi harka rukutanii fi fuudhanii iddoo guddaa kaa'u. Keenya Oromoon yoo itti dubbatu dhiisi kun jedha warri dhalataa maa dhiifama naa godhaa warri dargaggeessa warra nafxanyaati hojjete nuun jedhu. Nuti nafxanyaadhaa miti kan hojjennu. Nuti Itoophiyaadhaaf hojjennu. Nuti Itoophiyaa jedhamtu kanaaf hojjennu. Ijaa kana dana buleessa kooti seenaa kanaan duubatti nambisiin addan jedhe maali waan guddaantu jira amma wanti guddaan diina akka muuxannoo kootitti diina guddaatu hamboo jira woonaan jedhan karaa biyya kootii kana diinni immoo inni kaan immoo kan qabate moo'essa jira woonaan jedhan hoolota jiran isa hoolotaa kanan dura barbadeessuu barbaada. Maaliif gara amboottatti siquudha. Inni kun otoo fuuldura otoo kallattii jiru isa kallattii si fuuldura jiru kan otoo fixiin isa duuba yaaduun sirra jiru. What we be now. Amma waan qabxii kana keessatti buleessi koo daqiiqaa tokko na qoqqoode kunaan maaduu namaaf sadii kennanii daqiiqaa tokko naan jettanii mi? Darbeeraa jiru. Ijaa kana amma maal gochuun nurra jiraadha. Akkas goonii akkas qabsoon keenya duubatti hafee maaloo taanee sabdara jechuun maal amma maal goon ishiin harka geesse kan akka farkaan baane gochuudha. Karantirii kanarratti dubbachuutu sirra jira. Haadhinnaati warri uumaa Oromoon biyya bulchu jedhu kun yaada isaaniitii jedhan. Nuti garuu an akka kootti akka dhuunfaa kootiitti aangoon Oromoo harka geesseetti akka biyyaatti. Amma wanti na gaddisiisaa jiru maal Oromoon biyya bulchuu hin danda'u Oromoon hooggansa hoogganuu hin danda'u kan jedhu kanatu baay'ee sammuu koona tuqaa jira. Kaleessa garuu nuumatu hoogganatu. Jeneraali bara dargii sana 50% aangoo kan qaban isaan turan. Damsee bultootiin qabiiti. Jaalli marii nuguseetiin qabiiti. Nutum nama humna keenyaatti waan hojjennetu jira. Utoo na gaafattanii na bira wayitu jira. Alii Barkee bira wayitu jira. Seenaa guddaatu jira. Huseen Goobanaa ilma Baaleeti. Ani ilma Mbooti. Milishaa Alii Barkee addunyaa kanarratti waan hojjetame kan hojjetee jira. Nama hojjetame jira. Mee kana walitti barbaadaatii mee baasaa. Warri miidiyaa kunis barbaadaatii mee namoota kana baasaa. Ani kan koobichaa miti kan hiriyoota koosisanii danuutu jira nama danuu jira. Seenaa kana isa dhalataatti dhufuutti yoo barsiiftan malee jaalattanis jibbitan seenaa isa duritti deebiitu sanarra jira. Baakwaard deebi'aa gara fuulduraatti gara duubaatti wanta nama deebisu hoo jiraate bee duubatti deebi'uun dirqama. Kana fudhachuutu sanarra jira. Isa kaaniitiif hamma haangoo ishee nu harka galte kana harkaa baasuun keenya dirqama nuti numate eeggata malee diinni nuun eegu hormi nuun eegu akka eeggannu kana Oromoo hundaaf yaada koo dabarsuun barbaada galatooma.